Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee buttaa yookiin hanna yookiin immoo ukkaamsuu daa'immanii wal qabatee oduu nama gaddisiisaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin turaa jecha appilikeeshinii moobaayilii biyya hambaarraa gara biyyaatti biyyaarraa gara biyya hambaatti intarneetii qofa fayyadamuun bilisaan nama bilbilchiisuu yoo barbaaddan linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf linkii sana tuquun itti fayyadamaa jecha gara odeeffannoo kanaatti. Egaan odeeffannoo kanaa kan nuuf gabaasee obboleettii keenya baay'ee jaallatamtuuf kabajamtuu kan taate Masarat Dhaabaa kenne hedduun keessan miidiyaa Oromiyaa 11 irratti akkanumallee toora Facebook irratti ni beektu jedhee yaada. Maatiin daa'imaa suuraa irratti argaa jirtanii gaafa guyyaa baatii shanaffaa guyyaa tokko bara 2015 ganama sa'aatii tokkotti magaalaa Dodolaa ganda Maddawaabee naannoo Warshaa Toltuu jedhamutti daa'ima waggaa lama Faayiz jedhamu namni maqaan isaa Izzaddiin Kamaal jedhamu fudhatee nu jalaa miliqeera. Namni Izzaddiin jedhamu kun daa'ima kana kan isiniif hin deebisu qarshii 100 yoo naa kaffaltan qofa jechuun maatii doorsisaa jira. Sababa kanaan haati daa'imaa rifachuudhaan hospitaala seenteetti. Maaloo namni suuraa daa'ima kanaa fi suuraa gurbaa daa'ima kana namni argitan nuu iyyadhaa waan ijaa isiniif kaffalla jechuun bilbila isaanii waliin maxxansuun isaanii ni yaadatama. Maarreegaa akkuma fokkoree dubbatatee namichi Izzaddiin Kamaal jedhamu walitti bu'iinsa abbaa daa'imaa waliin qabuun daa'ima irratti haaloo bahachuun daa'ima kana guyyaa kaleessaa ajjeesuun dhagahameetii jira. Obboleettiin keenyi Masarat Dhaabaa kennee toora Feesbuukii kiyya irratti nama 200 ol kan hordofaniin dhimma kana maxxansus poolisiin yookiin immoo qaamni dhimmi isaa ilaallatu daa'ima kana dhimmi kun nagalcha jedhee hin barbaanne lubbuu daa'ima kana waliin taanee baraaruu otoo dandeenyu kunoo ijji keenyi otoo arguu galaafatamteetti jechuun gaddashee ibsatteetti. Dhugaatti baay'ee kan nama gaddisiisuu fi walitti bu'iinsa abbaa fi namicha daa'ima kana ajjeesse gidduu jiruun daa'imni gidduutti galaafatamuun ishee baay'ee kan nama gaddisiisuu fi garamitti akka deemaa jirru kan nama wallaalchisudha. Kan nama gaddisiisu kana qofaa miti. Namichi daa'ima kana ajjeese nama fagoo hidda dhiiga maatii kana waliin hin qabne otoo hin taane fira dhiyoo daa'ima kanaaf adeeroo ta'udha. Erga ajjeeseen boodas harka isaa deemee poolisiitti kennachuun guyyaa har'aa sa'aatiiwwan muraasa duras bakka ajjeesee baasee poolisiinis mirkaneessateera. Daa'ima waggaa lama jaamaa homaa hin beekne irratti haaloo bahuun kun yaa obboloota koo maal kan jedhanii baay'ee kan nama gaddisiisuu fi garaa jabeenyi walitti hammeenyi hangam akka baay'achaa jiruu fi eessa ga'uuf dhalli namaa fiigaa akka jiru bitaa kan namatti galudha. Abbaa waliin walitti bu'iinsa yoo qabaate kan xumurachuu qabu abbaa meesaa waliin malee daa'ima kanarratti haaloo bahuun miti. Gochaa dabeessummaa yookiin immoo lugni raawwatu namni kuni daa'ima kanarratti bahe. Yakki daa'ima irratti garaa jabaachuu, ajjeesuu, qaama kukkutuu ammas itti muffeetu jira. Maaloo obboloonni koo daa'imman qabdan haga dandeessan ija keessan irraatii hin fageessinaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Maatii, haadha, abbaa, obboloota, firoottan maatii kanaatiif jajjabina hawwaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Appilikeeshinii moobaayilii biyya hambaarraa gara biyyaatti biyya ammoo gara biyya hambaatti bilisaan akka bilbilattan isiniif taasisu linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood godhaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee buttaa yookiin hanna yookiin immoo ukkaamsuu daa'immanii wal qabatee oduu nama gaddisiisaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin turaa jecha appilikeeshinii moobaayilii biyya hambaarraa gara biyyaatti biyyaarraa gara biyya hambaatti intarneetii qofa fayyadamuun bilisaan nama bilbilchiisuu yoo barbaaddan liinkiinsaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf liinkii sana tuquun itti fayyadamaa jecha gara odeeffannoo kanaatti. Egaan odeeffannoo kanaa kan nuuf gabaasee obboleettii keenya baay'ee jaallatamtuuf kabajamtuu kan taate Masarat Dhaabaa kenne hedduun keessan miidiyaa Oromiyaa 11 irratti akkanumallee toora Facebook irratti ni beektu jedhee yaada. Maatiin daa'imaa suuraa irratti argaa jirtanii gaafa guyyaa baatii shanaffaa guyyaa tokko bara 2015 ganama sa'aatii tokkotti magaalaa Dodolaa ganda Maddaa Waabee naannoo Warshaa Toltuu jedhamutti daa'ima waggaa lama Faayiz jedhamu namni maqaan isaa Izaddiin Kamaal jedhamu fudhatee nu jalaa miliqeera. Namni Izaddiin jedhamu kun daa'ima kana kan isiniif hin deebisu qarshii 100 yoo naa kaffaltan qofa jechuun maatii doorsisaa jira. Sababa kanaan haati daa'imaa rifachuudhaan hospitaala seenteetti. Maaloo namni suuraa daa'ima kanaa fi suuraa gurbaa daa'ima kana namni argitan nuu iyyadhaa waan ijaa isiniif kaffalla jechuun bilbila isaanii waliin maxxansuun isaanii ni yaadatama. Maarreegaa akkuma fokkoree dubbatatee namichi Izaddiin Kamaal jedhamu walitti bu'iinsa abbaa daa'imaa waliin qabuun daa'ima irratti haaloo bahachuun daa'ima kana guyyaa kaleessaa ajjeesuun dhagahameeti jira. Obboleettiin keenyi Masarat Dhaabaa kennee toora Feesbuukii kiyya irratti nama 200 ol kan hordofaniin dhimma kana maxxansus poolisiin yookiin immoo qaamni dhimmi isaa ilaallatu daa'ima kana dhimmi kun nagalcha jedhee hin barbaanne lubbuu daa'ima kana waliin taanee baraaruu otoo dandeenyu kunoo ijji keenyi otoo arguu galaafatamteetti jechuun gadda ishee ibsatteetti. Dhugaatti baay'ee kan nama gaddisiisuu fi walitti bu'iinsa abbaa fi namicha daa'ima kana ajjeesse gidduu jiruun daa'imni gidduutti galaafatamuun ishee baay'ee kan nama gaddisiisuu fi garamitti akka deemaa jirru kan nama wallaalchisudha. Kan nama gaddisiisu kana qofaa miti. Namichi daa'ima kana ajjeese nama fagoo hidda dhiiga maatii kana waliin hin qabne otoo hin taane fira dhiyoo daa'ima kanaaf adeeroo ta'udha. Erga ajjeeseen boodas harka isaa deemee poolisiitti kennachuun guyyaa har'aa sa'aatiiwwan muraasa duras bakka ajjeesee baasee poolisiinis mirkaneessateera. Daa'ima waggaa lamaa jaamaa homaa hin beekne irratti haaloo bahuun kun yaa obboloota koo maal kan jedhanii baay'ee kan nama gaddisiisuu fi garaa jabeenyi walitti hammeenyi hangam akka baay'achaa jiruu fi eessa ga'uuf dhalli namaa fiigaa akka jiru bitaa kan namatti galudha. Abbaa waliin walitti bu'iinsa yoo qabaate kan xumurachuu qabu abbaa meesaa waliin malee daa'ima kanarratti haaloo bahuun miti. Gochaa dabeessummaa yookiin immoo lugni raawwatu namni kuni daa'ima kanarratti bahe. Yakki daa'ima irratti garaa jabaachuu, ajjeesuu, qaama kukkutuu ammas itti muffeetu jira. Maaloo obboloonni koo daa'imman qabdan haga dandeessan ija keessan irraatiin fageessinaa jechaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Maatii, haadha, abbaa, obboloota, firoottan maatii kanaatiif jajjabina hawwaa. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Appilikeeshinii moobaayilii biyya hambaarraa gara biyyaatti, biyya ammoo gara biyya hambaatti bilisaan akka bilbilattan isiniif taasisu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood godhaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.